Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Ta'ansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oromoodha. Keessanii jajjabeeffadha. Laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Oduun kun oduu akka namatti dhagahu. Oduu gaddaati. Ilmi hayyuu gameessa siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa Naa'ol Baqqalaa du'aan addunyaa tana irraa boqotee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus isin biraan geenna. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Lolli baha giddu galeessatti qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin Iraan irratti jalqabee ture. Baatii tokkoof torbaan tokko booda waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin kalee galgala hara galfatee jira. Kalee galgala lola kanaan wal qabatee akka addunyaatti muddamsuu guddatu ture. Akeekkachiisni Ameerikaa kaleessa galgala erga yeroon daangeffame dhumeen booda tarkaanfiin pirezidaanti Doonaald Tiraamp Iraan irratti raawwatuuf akeekkachiisan muddamsuu guddaa uumee ture. Muddamsuu ture wal qabate uummanni Iraanis seenaa adda ta'e addunyaa tanaaf galmeesse jedhamee jira. Hooggantoonni isaanillee akkasuma. Akeekkachiisa Iraan edanan bultu boruu hin argitan. Qaroominni Iraan waggoota kuma hedduu edana awwaalame yookaan barbadaa'ee bula. Haala jedhuun Iraaniif laatamee ture muddamsuu guddaa kan uumee ture yoo ta'u uummanni Iraan immoo haala hin eeggamneen kutannoo adda ta'een isa kana dura dhaabbatanii turan. Immoo addunyaa raajee jira. Iraanis osoo hin badin bultee jirti. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyaa 15 fi Ameerikaa fi Iraan gidduutti ta'uudhaan haara baafachiisee jira. Erga waliigalteen mallattaa'ee booda hoo har'as maaltu ta'aa jira kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu wajjinis wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun jalqabaa oduu baay'ee miira nama tuqu oduu gaddaati. Ilmi hayyuu fi gameessa siyaasaa obbo Baqqalaa Garbaa Naa'ol Baqqalaa du'aan addunyaa tana irraa boqotee jira. Naa'ol Baqqalaa dhalatee ganna 33tti addunyaa kana irraa du'aan kan boqote yoo ta'u kan namatti dhaga'amuu fi kan nama gaddisiisu gaafa inni dhalatus gaafa inni du'us obbo Baqqalaa Garbaa bira hin jiru. Obbo Baqqalaa Garbaa gaafa Naa'ol gara addunyaa tanatti gadi dhufu hin simanne. Gaafsan mana hidhaa ture. Har'as gaafa Naa'ol Baqqalaa addunyaa kanarraa godaanu obbo Baqqalaan jiru baqaa irra jira. Obbo Baqqalaan Ameerikaatti jiru baqaa keessa yeroo jiraatutti Naa'ol Baqqalaa immoo biyyatti dhibamee addunyaa kanarraa yeroo godaanetti obbo Baqqalaan sirna awwaalcha Naa'ol Baqqalaa irratti argamuu hin dandeenye. Kun immoo obbo Baqqalaa fi maatii isaa qofa osoo hin taane Oromoota guutuu biratti gadda guddaa uumee jira. Wanti godhan hin jiru. Duuti karaa namaati. Obbo Baqqalaa fi maatii isaa obsa haa kennuuf. Naa'ol Baqqalaaf immoo biyyeen haa salphattu jenna. Oduun itti aanu lammiileen Itoophiyaa rakkoo garaagaraatiin biyya irraa baqatanii gara Saawudii seenuudhaaf yaalaa turan hedduun isaanii to'annaa jala ooluu. Lammiileen Itoophiyaa kunneen torban dabre seeraan ala daangaa Saawud Arabiyaa cabsuudhaan gara Saawud Arabiyaa yeroo seenuuf yaalanitti to'annaa jala ooluu Saawud Arabiyaan beeksiftee jirti. Ministeerri dhimma biyya keessaa Saawudii akka beeksisetti torban darbe namoonni baay'inni isaanii 1449 ta'an daangaa Saawud Arabiyaa seeraan ala cabsanii seenuudhaaf yeroo yaalanitti kan to'ataman yoo ta'u kanneen keessaa parsantiin 71 lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an parsantiin 27 immoo lammiilee Yaman ta'uu fi kan hafan lammiilee biyyoota garaagaraatti jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaa Gujii lixaatti har'a barraaqan loltoota mootummaa waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Gujii lixaa aanaa galaanaa bulchiinsa magaalaa Kombolchaatti waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan jechuun ebla 8/2026 sa'a 12tti loltoota mootummaa waliin lola jalqabe irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Haleellaa barraaqan loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa 13 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee torbammoo madeessuun jahammoo harkaan qabu odeeffannoon gama sirraa nu geettee ibsitee jirti.
Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u AKM 8 hidhannoon 8 akkasumas meeshaalee biroollee hiikkadhe jedhee jira. Gama biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa injifannoo lama galmeesse jedhee jira. Injifannoon tokko kan dirree qabsoo yookaan hidhannoo yoo ta'u injifannoon inni biraa humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture eebbise jedhee jira. Humni haaraan eebbifames kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa giddu galatti har'a ammoo kibba Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture leenjii ficcisiisuudhaan yookaan xumursiisuudhaan eebbisuu beeksisee jira. Oduun kun oduu akkaan gammachiisaadha. Lolli baha giddu galeessatti baatii tokkoof torbaan tokko ol deemaa ture dhaabbatee jira. Lolli baatii tokkoof torbaan tokko ol Ameerikaa, Israa'eel fi Iraan gidduutti baha giddu galeessatti gaggeeffamaa ture waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin kaleessa galgala dhaabbatee jira. Lolli kun lola akkaan hamaa fi diinagdee, siyaasa fi akkasumas hamilee addunyaa jeeqaa turedha. Addunyaan kaleessa galgala yeroon akeekkachiisa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp Iraaniif kenne xumuramuun wal qabate balaa hamatu uumamuu danda'a. Lolli baatii tokko oliif gaggeeffamaa ture kallattii isaa jijjiiratuun gara lola addunyaa sadaffaatti ce'uu danda'a jechuudhaan addunyaan tun akkaan raafamtee turte. Kanas akka ta'u kan taasise dhaadannoo fi akkasumas akeekkachiisni pirezidaantii Doonaald Tiraamp Iraan irra kaa'e. Iraan halkan edana hin bultu boru ganama hin argitan. Akkasumas ibidda azaabaa itti roobsuudhaan seenaa isii kan waggoota kuma hedduutii fi akkasumas qarooma isii balleessuudhaan Iraanin kanaan booda hin argitan jechuudhaan akeekkachiisaa turuu isaati. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp kana kan taasise Iraan sodaatte gara mariitti akka dhuftu akka tarsiimootitti akeekkachiisa kana kan fayyadame yoo ta'u Iraan garuu akeekkachiisa akkaan sodaachisaan guutame kanallee sodaatu diddee ejjennoo isii jijjiirattee gara mariitti dhufuu hin dandeenye. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp immoo hanga dhumatti ejjennoo Iraan ilaaluudhaan ejjennoon Iraan jijjiiramuu dinnaan ejjennoo ofii jijjiiruuf dirqamee jira. Kanaanis addunyaan hafuura baafattee jirti. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp dhumarratti ejjennoo ofii jijjiiruun gara mariitti dhufuun haal duree Iraan qopheessite abbaa qabxii 10 fudhatuudhaan manguddummaa Paakistaaniin Iraan waliin mari'atuudhaan dhukaasa dhaabuudhaaf waliigalanii jiran. Akkasumas waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyaa 15f turu waliin mallatteessanii jiran. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyaa 15f turu kun erga dhagamee booda addunyaan gammachuudhaan liqinfamtee turte. Irra caalaa immoo uummanni Iraan ibidda waaqarraa nutti rooba jedhee eegaa ture waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahame jennaan halkan guyyaa ta'eefii jira. Iraan baddee bultii osoo eegan nageenyi buhuu dhageennan uummanni Iraan ka ofillee dhumuuf of qopheessee ture gammachuutti galee jira. Uummata Iraan qofa osoo hin taane addunyaa kanarratti kan nagaa jaalatu hundi gammachuudhaan guutamee bule. Oduun itti aanu uummanni Iraan seenaa addunyaa ajaa'ibsiise galmeessee jira. Lola gaggeeffamaa tureen wal qabate akeekkachiisni inni dhuma Iraaniif kenname Iraan edana baddee bulti. Iraan boru hin jirtu. Qaroominni Iraan kanu waggoota kuma hedduu edana barbadaa'ee hafa. Iraan gara bara dhagaatti deebifna waggaa kuma duubatti deebifna jechuudhaan pirezidaanti Doonaald Tiraamp akeekkachiisa dura dhaabbattee mormattuu miti dhagahuufuu sodaa sitti guutu akeekkachiisaa ture. Akeekkachiisni kun uummata Iraan bira taree hawaasa addunyaa guutuu raasee dhiphina hamaa keessa galchee jira. Addunyaan uummanni Iraan ni baqata gara gaaratti yaa'a gara bosonaatti bada. Akkasumas gara boollatti gala jedhanii osoo eegan faallaa kana immoo uummanni Iraan tokkummaan bahee harka wal qabatee bu'uuraalee misoomaa Ameerikaan hin haleela jettee irratti karoorfattee fi ibsa irratti kennite marsuudhaan nuufi bu'uuraalee misoomaa kennallee waliin dhumna waliin nu haafitan waliin nu fitaa jechuudhaan ibidda waaqarraa itti roobu eegaa turan. Akeekkachiisa kennameef ejjennoon uummanni kun qabu akkuma addunyaa tanaattu tasuma galmaa'ee fi kan dhagahame hin beekne. Kuni seenaa addaa uummata Iraan addunyaa kanaaf gumaachite kan gootummaan guutame ta'ee yeroo jalqabaatiif galmaa'ee jira. Uummanni Iraan tokkoomee tokkummaan wareegama hangana ga'uuf of qopheessuun jaalala biyya isaatiif qabu kan jechaan hin ibsamne gochaan agarsiisanii jiru. Jaalala biyya isaaniitiif qaban ibidda waaqarraa itti roobu eeguudhaan biyya isaanii waliin baduudhaaf wareegama hangana ulfaataa ta'e kanaaf of qopheessuun isaanii addunyaa tana ajab jechisiisee jira.
Kutannoo fi murannoon hooggantoota fi qondaalonni biyyattii qaban immoo akkaan addunyaa raaje ta'ee jira. Hooggantoonni biyyattii kun uummata kanaafis fakkeenya ta'anii jiru. Uummanni isaan hordofee jira. Uummata isaanii gatanii eessayyuu socho'uu warra fedhii hin qabnedha. Warra du'a hin sodaanne ta'anii argamanii jiru. Yeroorraa gara yerootti qondaaltonni ol'aanoo fi hooggantoonni biyyattii adamfamanii ajjeefamu. Haleellaa hooggantoota isaan irratti raawwatamu kana hordofee kan hafan immoo isaan bakka bu'u miti, kan baqatan ture yookaan kan biyyaa ba'an ture. Garuu isaan kana hin goone du'a sodaa dhiisanii yoo duune biyya keenyaaf jechuudhaan ejjennoo cimaa qabaatuudhaan manuma isaaniitii fi bakkoota garagarattis dhokatuu dhiisanii hawaasa keessa gadi ba'uudhaan akkuma sibiilitti hawaasa isaanii keessa deemuudhaan fakkeenya uummata isaaniitiif ta'anii jiru. Gama biraatiin immoo guyyaa kaleessatti wal qabate akeekkachiisa hamaa Iraaniin addunyaa kanarraa balleessuu fi isaaniif kenname yeroon isaaniif kennamillee hanga xumuramutti ejjennoo ofii jijjiiruu hin dandeenye. Hooggantoonni kunneen Iraan ibiddi itti rooburra, Iraan badurra, qaroominni Iraan addunyaa kanarratti waggoota kuma hedduuf qabduu fi seenaan Iraan waggoota kuma hedduuf jiru baduu irra uummata keenya balaaf saaxiluu irra harka kennachuu wayya jedhanii harka hin kennanne. Osoo hooggantoota biyya biroo taate immoo yookiin kan biyyaayyuu gadi dhiisanii badan ta'u. Isaan kana hundaayyuu hongoone yoo kadhumullee taate biyya keenyaaf dhumna jechuudhaan ejjennoo tokkoon dura dhaabbatanii jiru. Kuni addunyaatti raajii ta'ee jira. Walumaa galatti uummanni Iraanii fi hooggantoonni biyyattiillee seenaa haaraa galmeessanii jiru. Jaalalli biyyaa maal akka ta'e addunyaa agarsiisanii jiru. Addunyaaf gumaachanii jiru. Oduun itti aanu Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gahanis dhukaasni itti fufe jedhamee jira. Iraan erga waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyaa 15 walii mallatteessinee booda haleellaan irratti raawwatame jettee jirti. Iraan buufata boba'aa laavaan jiru irratti haleellaa raawwatameen miidhaan dhaqqabe jettee jirti. Haleellaa irratti raawwatameefis tarkaanfii haaloo bahuu fudhatte jedhamee jira. Tarkaanfii haaloo bahuu fudhatteen Kuweetii fi Yuunaayitid Arab Emireet irratti diroonotaa fi misaa'elotaan haleellaa raawwatuun gabaafamee jira. Kuweet irratti haleellaa raawwatteen buufata boba'aa fi kuusaa bishaan qulqulluu irratti miidhaa dhaqqabsiifte jedhamee jira. Kuweet haleellaan kun irratti raawwatamu ibsuudhaan diroonota Iraan 28 haleelee kuffise jettee jirti. Abudaabii irrattis haleellaa raawwatteen buufata boba'aa tokko irratti miidhaa dhaqqabsiifte jedhamee jira. Buufaticha irratti haleellaa raawwatteen buufatichi ibiddaan qabatuun gabaafamee jira. Gama tokkoon waliigaltee dhukaasa dhaabuu walii mallatteessa, gama biraatiin immoo haleellaan itti fufuun immoo waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallattaa'e fiixa ba'iinsa isaa shakkii keessa galchee jira. Akkasumas rakkoo nageenya baha giddu galeessatti uumame ni furama jedhamee eeggamaa jiru yaaddoo itti uumuu danda'a jechuudhaan qaamonni garaagaraa yaada itti kennanii jiru. Gama biraatiin immoo Israa'el Libaanos irratti haleellaa itti fufti taanaan waliigaltee dhukaasa dhaabu guyyoota 15 fi Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallattaa'e kan diigduu fi Iraan kallattii hundaan haleellaa kan raawwattu ta'uu beeksiftee jirti. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benaamin Netanyaahoo ibsa baaseen immoo Israa'el waliigaltee dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Ameerikaa gidduutti mallattaa'e kan deeggartu ta'uu ibsuudhaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan gidduutti mallattaa'e Libaanoosiin hin makatu yookaan hin hammatu yookaan immoo hin ilaalu jechuudhaan ibsi kennamee jira. Akkasumas Israa'el Libaanos irratti haleellaa bal'aa Eternal Darkness yookaan immoo dukkana umrii guutuu yookaan immoo dukkana zalaalamee jedhu bantee jirti. Inni kunis rakkoo nageenya baha giddu galeessatii fi akkasumas waliigaltee dhukaasa dhaabuutiifis yaaddoo hamaa ta'ee jira. Nagaa caalu hin jiru, hundaafuu Waaqayyoon nagaa haa buusu jenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kennaa, nagatti nu turaa.